Kanaafuu qabnu nu akka keetii. Kanaamu Ani maal naqee aadaa isaa keessa maatu naqee. Garuu nama akka keetii kana sirrii Aywa. Sadar isi kan bura. Na sirreessi tasaa. Sada gatta. Narraa gabbaas dha. Gatta gaddiisi. Gaddiisu gadi narraa gabbaas. Nagaa lakkiisa maal taateeti? Caaltu kan beeki gara deemati. Imboo. Uffatallee barbaaduun deemullee. Naa sirreessi. Gattaa sada gattaa. Hai. Kabajaa isaati beeki garuu maaliif akka biroo yaaddaan beeku? Waa'ee fayyaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya uummata jaalalaaf kabajaa jirtu akkam jirtu fayyaadha. Banne ka babbanne jirra YouTube channel keenya badeetiin jira. Arramma wanti hin qabadee dhufeen intala biyyarraa maatiin ishee abbaa kootii waliin taa'anii natti bilbilanii intalli keenya Yaman sanaa seentee jirti dhaqinuu fuudhi. Naan jennaan intala fuudhee mana fide. Waan biraa miti. Saadaan ammoo intaluma kana harkaa isii hin fedhu mana kana natti hin teessu. Mucattiirree fittiin sunis ajjeesuudhaaf itti deemti. Daawwattoota fi hordoftoota keenya Oromoon aadaa fi safuu qabna nuti. Nama keessummaa dhufe tokko namni keessummaa sodaadha. Irraa qaanfachuu qabdi keessummarraa. Keessummallee namarraa qaanfachuu qabdi. Har'a jiini guyyaa 15 jira. Ji'a guutuudhaaf guyyaa 15 tofe. Uffata laadhuufiin jedheen uffata isiin mana kana keessatti uffattu. Hin didde. Amma isiin Araboota wal cinaa galla. Amma isiin dhalaa Arabaa biratti kutte. Intalli immoo mana taa'aa jirti. Kanaaf ani kaameeraa kaayyadhee uffata babbareedaa doolaabiin isin agartan kun daawwattoota fi hordoftoota keenya doolaabni guddaan kun isin garsiisa. Aslaala doolaabni kun asirraa achi ka ga'u kun uffataan ta'a. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya uffata kun baaseetiin jira bakka kanaan kaa'ee fuudheetiin keessaaf amma isii mana taa'insaa jirti. Mucattiin dheengaddi irraa jalqabdee baalxoo uffattee taa'aa jirti. Uffanni Maaruf jechuun teessun? Salaamata si gaafatu dhufeere. Salaamata si gaafatu dhufe. Salaamata? Salaamanni kana. Maal rakkoo qaba? Salaamanni maali gaa? Uffataas bifitu jiran. Amma isin asitti yoo dhufte waan biraa sochii. Amma ishee yoo dhufte nu argite waan biraa sochii. Maal asirree maal? Anammoo uffata ati dheengadda irraa jalqabdee amma yoonaa baalxoodhaan taa'aa jirta waan taateef uffata ishee keessa kun doolaabii guutuun uffata kun. Kanaaf sii kennan jira. Deema achi taa'ee deema. Maal rakkoo qaba? Asuma taa'anillee. Asuma ta'a maal rakkoo qaba? Waan biraa jetti yoo dhufte. Maal jetti? Ani obboleettii keetii maal jetti? Obboleettii kana jira. Obboleettii kana jira. Eegaa. Maal jechuudha? Toleen jettu kaa ishii biratti obboleettii wanni jedhamu hin jiru yoo obboleettii dhuma koo ishee harmeen koo deesse yoo ta'e. Atuu bara akka jechuu jira obboleettii kanaa jira. Situ shakkii godhuu jira ishii keessatti ree. Isa miti. Maal jechuudha ree? Lakkii. Asumaan taa'anillee. Maal taate garuu? Asumaan ta'a maal rakkoo qaba? Fayyaa qabdu? Fayyaan qaba. Nama fayyaa qabu fakkaaddu? Ishii kala sama waan goonu jira. Daddafi uffata kana uffadhu. Uffata ilaaladhu. Uffata sila addisiin sii birutu ture. Haaraan sii bita sila. Har'a jiini guyyaa 15 jira. Eessarraa fideen sii bita. Uffata kenniifi jennaan deddeema ishee. Rakkoon qabu kan mashii babbareedaa na baas. Kunoo kun babbareedaadha. Ilaaladhu. Ilaaladhu. Naaf taafala. Naaf taafala. Naaf taafala. Bareedaadha. Akkasiidha. Amma uffata kee fudhadhuutii dabii mana sana deebi'i. Ilaa. Asumaan ta'a rakkoon qabu. Ilaamee yoo nu argite ishee wanta biraa soofti. Sammuun ishee akka namatti yaadu maaliif yaaddiidha? Obartee yaada. Amma asitti daddafi kaabishiin ollaa kana jirti kan darbaa jirti. Rakkoon qabu haa dhuftu. Maaliif garuu waansa?
Haaduf turee rakkoo qabooti maaliif sodaattaa? Haadha manaa keetii daame. Situ bulcha moo si bulcha? Haaduf turee rakkoo qabooti maaliif sodaattaa? Haadha manaa keetii daame. Kunoo dhaga. Kunoo dhaga. Maali gaarana? Fudhu kee gara deemati. Maal fudhatee gara deemu? Fudhatee gara deemu? Maal fudhatee gara deemu? Maal fudhatee gara deemu? Duraan kataa jirtan kataaree ana nagarraan fudhu gara deemu maal? Eda uffata kanneen hin jedhemi. Ni diddeemi. Maafi kannaa uffata? Uffataan fuudhee kanneen. Maafi kannaa uffata? Uffata ishee baaraaraan dhufne xayyaaraan dhufte. Jechuun xiyyaaraan dhuftus. Shaataa guuttateen dhuftu. La Itoophiyaarraa uffata fudhanii ala deemani. Maaliif hin deemne waan fiitiimi? Maali asii saadaan akka tirte? Uffanni achitti uffadhuu fi kaasitti uffadhu waladdadha. Akkam waladda biyyatti ishiitu uffatan asitti ishiitu. Shiitan beeku. Maal gosi nagaree maal? Uffatan fudhachuu dhufe. Uffatan fudhachuu dhufe. Amma kalee mana san fiddeemi? Arra mana kana taraqaan? Uffata haa fudhattu jeetu. Uffata haa fudhattu. Uffata magaalaa beektan bittuu fi uffatanii kana taa'e? Laggizee kamanaati malee booda na bitadhaa booda naaf bitaa. Booda si binnaan magaalaa dhaqatu si bitu malee uffata jaakaa nyaate duudhaa burtee as godhee tattee. Malee booda na bitadhaa booda naaf bitaa. Kun kamana keessatti uffatanii bar. Kun kamana keessatti uffatanii bar. Ganaa naa. Kanaa uffattu maali uffanni kun carqiidha. Carqii bira dhiiftee bira deemtami? Carqii bikkaan baratti dhiisee deema. Maal sinaa galaan dhiisee biraa deema? Faruun dhiisee biraa deema faruun uffadhe. Maaltu sinaa galaan uffadhee deema yaan? Akkaan fadhe godhe kan tanna irraa gabbee. Ammaa kana maal kan tufteen jee barate? Tasgabbaa'ee. Arra mana mana xiqqishallee hin qaafattu. Sammuu si dhukkuba? Na dhukkuba. Nama dhukkubsatu na fakkaata. Eenyu fakkaattee maal mana kanaa goota? Mana sani arra maal ta'u si fiteen jee bar? Tasgabbaa'ee mee giiftiiti jega tasgabbaa'ee. Abboo mamii maalati maaliif akkas godhatta? Maal abboon maal manuma jalaa si teessee na arrabsita? Arraba sitti fakkaata. Ajaa'ibuma. Sinama ajaa'ibuma. Isaan jara kana irraa gabbaasa amma arrabsite caaltu. Uffata kana fudhadhuuti. Wallaahi uffata kana fudhatti. Maal rakkoo qaba isaadha maal taate? Nama kana abbaa kiyyaa fi abbaa kiyyaa fi abbaan ishee abbaan ishee waliin taa'anii natti bilbilanii saada maal godhu? Mana obboleessa kootitti na dhufa illee barullee kana. Obboleessa kaa biyya jira asin jiru. As jira. Asin jiru mana obboleessa kaatiin deemuun ta'a. Asiin kun mana taa'insaati miti bara. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Akkami rakkoon qabu? Maal rakkoo qaba? Dubbata asiin fideeme ammaan tana. Maal yaadate? An uffataan kan nuufi fide. Uffata fi jamaa eenyu kan eenyurraa fagaatu? Maal rakkoo qabu uffata yoo uffatte maal? Har'a jinni guyyaa 15 miti gaafa 30 uffata kee guutuu biteetiin si fida kabira. Ayee ablee biteetiin si dallaa garaa. Maaliif? Lakkii isaa daawwana kanaa dhiisi. Lakkii immoo maaliif hin jedhe kanaan duraan? Asuma taageetti ni sodaatta. Jechuun deebii garas maaliif hin jedhe kanaan duraan? Taa'isii hin jenne? Kasaasa maal taate? Kai narraa gabbaa'in siin jee narraa gabbaa'in taa'e. Dhiisi kasaasa dhiisi. Dhiisi. Ni dabbara dhiisi. Maaf dabbara? Ni dabbara. Narraa gabbaa siin jee. Ati amma kanaan narraa gabbaa siin jee malaaqa kanaan akkanatti akkasitti afaan sii qayyisi gara galchaa. Kai kaamaa ta'e shan narraa gabbaa. Ati kanaan naas fakkaata. Ati kanaan naas fakkaata. Naa siin garsiisa. Afaan sii qayyisa qaadin sii agarsiisa. Gadhiisi waan kanaan gadhiisi. Gadhiisi. Jechuun. Afaan sii qayyisa qaadin sii agarsiisa. Jechuun ati yoo namni haaraan biyya irraa dhufe. Haaree biyya irraa dhufe hin beekan agalakkisiin jeermalaa. Agalakkisiin. Haaree biyya irraa dhufe hin beekan agalakkisiin jeermalaa. Kanniin siin jeermalaa afaan isii qaatiin isii agarsiisa. Agalakkisiin maal taate? Ati ammaadha manaa teessee wajjin canna qabda. Kanniin siin jeermalaa afaan isii qaatiin isii agarsiisa. Maal cannaqamu? Maal godhe? Isii cannaqu. Nagalakkisi kaa maanaa roos jirtini? Baara fi adeemtuu dhiisi. Maali ati kana deema. Tasgabbaa'ee baara fi adeemtuu dhiisi. Ani kabajaa isaati bar. Muchiisin sodaadhu. Ati moo waan taana sin caaltu? Adeemtuu jechuun jirti. Caaltu waan taana sin. Ishii dhakaa ishiin akka godhatti. Mana ishii jirtaa mee Mana ishii yoo jiraadhe maali manni yoo jiraatan maali manni ishii? Narraa gabbaasin jeerta. Nagaalatu amma Shee bulchisi dabbaa manaati moo shii dabbaa manaati? Mee dhiisi caaltu sin dabbara dhiisete illee. Abbaan manaa eenyudha? Mana kana hin liqiin yaachii taa'isii jennaan Asii tokko manaati. An abbaa manaa takkaan baheen keenya haadha manaa yoo ta'e malee. Isii tokko manaati. Kan caaltu bahee Hin ba'u.
Eessatti baatire mee haa gabbaatu. Gattaa isaadha gattaa. Naga lakkisu qaatti hin deebisu maaliif nagatti lakkisu. Caaltu kai beeki gara sudha deemati. Ndeemu. Uffata fudhu gara deemati. Ndeemu. Caaltu kai beeki gara sudha deemati. Uffata illee barbaadu ndeemullee. Ndeemu. Uffata fudhu gara deemati. Ndeemu. Jiraatiin gabbadhaaf. Caaltu gara deemu kai. Himboogoti. Ndeemu. Uffata ishee illee barbaadu ndeemullee. Himboogoti. Maaliif garooti? Kan hin boore. Isheen maaliif akka godhatti? Mana kanaan addaatii geetteeti baasaboori baafatteeti dhufte. Ana akkasitti hin dhufne garuu nama akka keetii kana sirriin sirreessa. Garuu nama akka keetii kana sirriin sirreessa. Nasir anaaf sirreessi dagaalaa keessa haati maal taate? Sadar dhiisi kan bira. Na sirreessi tasaa? Dhiisi saala gattaa. Ana sirreessi tu nagaa siiqa. Caaltu ati akka kee baasu. Taa'e. Siiqa. Ana sirreessi tu nagaa lakki siree. Siree. Ana sirreessi tu galakki siree nagaa lakki siree sirreessi tu. Noo sirreessi tu Gattaa isaadha. Noo sirreessi tu Gattaa isaadha gattaa. Gattaa. Kabajaa isaati beeki Kana garuu. naafisii tu Gattaa inni dhagaye. sirreessi tu naafisii tu gabbee. Jechuu gattaa. Kabajaa isaati Gattaa. Naafisii tu gabbeen jahana sirreessi tu. Caaltu kai gara deemu. Naafisii tu gabbeen jahana sirreessi tu. Sirreessi tu nagaa naafisii tu gabbeen. Ndeemu. Kai gara deemu. Na sirreessi. Jechuun ati nagaan haa kennu moo balaatti dhalchuu dhuftan jeeqan. Bakka beeksina isheen maaliif akka godhatti maaliif akka biroo yaaddati? Maaliif akka biroo yaaddanne beeku? Waa'ee fayyaan beektu. Waa'ee kompeeltooti. Mataan aan dhukkubni isaa gartaan dhukkubni. Hamma hojii harkamee hojiitti birraa galchuu dhiisi. Barachuullee baru maafiin baradhaa waa'ee sirraa. Mataan aan dhukkubsiin namee na dhiisi mee na dhiisi. Asii beekaa? Na dhiisi. Hamma hojii harkamee hojiitti birraa galchuu dhiisi. Narraa baasteeti bikkuma hiraarutti deebisi. Bikkuma hiraarutti deebita ayyee narraa baas. Akkasi na dhaaluu deemu boroobaadha bira torbaata baatee yookaan isa akka margooti. Omaata akkasuma godhu. Homee deebisi kana. Qajeellee nagaa wajjin jiraanna. Maaltu maafin deebisa? Qajeeltee nagaa wajjin. Namarraa gattaa'e. Wajjin jiraanna. Gattaa'e namarraa. Namarraa gattaa'e. Wajjin jiraanna. Gattaa'e namarraa. Nama kana biyyarraa irratti ergan. Biyyarraa ergan. Biyyarraa maaliif ergan deemu mana karaa itti biree mana kajimaa fidda? Ati guyyaa lamatti maal akkana si godha? Guyyaa lamaaf daqiiqaa lama akkas mana kana kasi raasuun fadhu fayyadu. Maal taatee maal si godhee? Arra maaltu asiti? Arra maaltu mana kana kasi naqe? Arra maaltu asiti? Gattaa'e haadha mana kiyyaa gattaa'e. Ati maali mataan horreessu gadi sisi onda? Gattaa'e haadha mana kiyyaa gattaa'e. Haadha manaan jidiin kun dubartiidha. Haadha manaa. Gattaa'e haadha mana kiyyaa gattaa'e. Haadha manaan jidiin kun dubartiidha. Caaltu Haadha callisee. manaa akkanaan jirtu. Callisee. Of tasgabbeessi sammuu kee. Takkaan agarre nu. Of tasgabbeessi Takkaan caaltu. agarree Akka keetti takkaan agarre. Dubara biyyaadaa kun qabnu nu akka keeti. Kanaa musa Ani maali qabne. naqe aadaa isaa keessaa maaltu Kan naqe? maalitti gosa? Biyyaan beeku Maalitti gosa? akkasiitiin beeku. Kan maalitti gosa? Haa mucaa keenya rumti aadaa keenya barriree yoo hin beekne. Afaan sinirra gabbata. Ati mee caaltu keeti. Kai uffata fudhadhu. Uffata fayyadu kana afaan jedhu. Ani fedhu uffata ishii da'oo uffadhu ani. Ana takkaa biyyatti uffadheen beeku waan akkanaa. Ni qabdu maal fattare? Uffata kana fayyadu beekta. Uffata jilbee lamaan geenye uffattee deemuu beektaa mire akkana maaliif beekta? Caaltu keeti. Kana takkaa uffadheen beeku. Ittiin urra waan kana. Siifan bitaa. Ittiin urra jammar. Caaltu uffata addisiin sii bita kai. Kai kai. Indeemu indeemu indeemu. Caaltu kai. Indeemu. An takkaa xiiqii namni na qabatee indeemu. Saniifuu Xiiqii takkaa namni natti qabatee indeemu ree. Afaan kiyya beektamii. siin beekan afaan kee maalitti hin beekan? Si haaromee. Afaan kee beekan? Afaan akka beeteree. Afaan kaliin akka haasoo jiru kana Saada saada na dhiisi. Mee dhiisi waan kana deema. Deebisi waliif galla Afaan kana. kaliin akka haasoo jiru kana beeku. Saada gattaa'e. Narra gabbaas ree? Gatta gadhiisi. Gaddiisu gadi narra gabbaas. Naga lakkisiisa maal taateeti? Gadhiisi. Maal taate? Naga lakkisiisi yoo jiraat. Maal taate? Na dhageessu rabbi yadhi na dhageessuuti. Naga lakkisiisi jedhan. Ni naga Caaltu lakkisiisa caaltu. afaan Kai isaa beekuti. kai garastaa jee. An garuu si'acha yoo ta'e malee ishii daachama bakka kana miila kiyya bakka kana hin kaa'u. Dhugaa dhahee kai. Kai caaltu kai. Takkaa dhalaa dubartii akka xiyyaa sodaadheen beeku. Dhugaa rabbi. Caaltu kai. Hin dhufinas. Ni fakkaattiin akka si'acha haati.
ما فترة جالسين أقول أتيهم سمون كهم ما ستات أتيهم ما ستات أتيت ندماسي مو أتيتو ندماسي أنا تسلماسي إذا ما عليه سنجد أنا تسلماسي فتى لما اللي تعرف ما في فتى كنا سنجد جرت كان في سنجد إسين تاريخ باران Maaliif نبتة kan باران nuti نبتة بار Amma تياران taasisanii- نبتة تياران نبتة ونمان أسكاي إسين يتيب سمان هنقومان نقبوي قطان Ani siin na inas معبرات في دتة Ani si as keessa na inni. معبرات في دتة Ani uffata baaseetiin uffata kennuufi kaameeraa kayyadhee itti haasee viidiyoo haasee مو بيجي والبيت تريني naafsi waliin beeknu warra keenya wal beeka malee. دبو namni waliin beekne takka akkamitti yoo ati mana sana dhiiftee asii bira dhufu namni safuu qabu Deemii achi taa'ee jirutti hin jiru. Walaa deemichi taa'u jirta Viidiyoo kana laal. ho'i viidiyoo no Viidiyoo kana keessa laal. Hin dhufini deem achi taa'ee achitti uffata si fidaa jechuudha. maal dhuftee ichitti wal taatanii dhuftanii viidiyoo kana laali anaa miti akkasi goggoysitu ayyee Jechuun nama kana ani biyyarraa tun nutti gobtu taanuma fidda tun kuttu taanuma fidda amma sana fidde Safuun jirtu si biratti. ansafuun beeku bar safuun beeku sin deemu Maal jechuun heeti? dhalaa mana kana keessa naa fidde har'a korbaa ribaa na hidheeti safuun qabdu naa jirta atu safuun qabdu Jiin anaa safuun anaa qabdu miti ati safuun qabdu ka isii as fide naa miti. Tas gabbaan meetiin tun. deemtee bitarraa fidde sani deebisa ka huccuu magaalaa bitanii moo huccuuti jee kan ta'a Jechuun maal rakkoo qabsaa? baruccuu magaalaa bitanii Maal rakkoo qabu? maal rakkoo hin qabne Ani faru ma- huccuuti jekkam uffatti Yoo dhiirti dhufte uffata makiyya buureetti hin kennu. ammaan na garate ani huccuuti jekka namni uffatu hin faadhu numa huccuuti osoo dhamman hin jirre eenyu fiqaasii kan ani huccuuti osoo hin jirre dhiiraa kan naaf buuree sammuun si yaaddooti amma kan bitaraa fidde irraa deebisi takka nama mana kana sii dhiiseetiin sii gallakkisee isin irraa deemu ilmaan kiyya guurradhee kilma waa lama amma isin mana kana ba'u amma ani ilmaan kiyya guurradhee siraa ba'u saadaa rakka duraanitti kajiban hadda dijjiiti taa'e maasalaama siraa kutee